Yooyyaa akkam bultan daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo guyyaan irraa kun muddee 20ti sanbata guddaa barrii 2020ti odeeffannoo sa'aatii kanaa fi qopheeffannee isin biraan gahuu fi argamnee jirra. Odeeffannoo guyyaa har'aa Itoophiyaa irraa dhuftee ka gaafa Afrikaatii fi ka Oromiyaa isin biraan genna garuu mataa dureen sagantaa odeeffannoo kana irratti xiyyeeffatu walgahii yookaan ammoo hariiroo Bilsiginnaa fi ka izeemaa irratti xiyyeeffata. Suniin walitti qabatee Hidhaa Jawaar Mohammadiitii fi akkasumas filannoo Itoophiyaa ka dhufu irrattu hariiroon izeemaatii fi hariiroon Bilsiginnaa walii qabanii hiikan isaa Oromoo fi maalii ka jedhullee odeeffannoo bal'aa nu biraanii gaheetu jira. Iccitti sunillee irraa isinii fi haasahuu deemna. Sagantaa kana daawwachuu fi warri asittu dhuftanii galata guddaa qabdanii isiniin jenna. Namni biraa akka dhagahu yoo barbaaddanii sagantaa kana faffacaasaa qoqooda waliin nu gahe isiniin jenna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo amma gara odeeffannoo keenya isin biraan gahuu itti fufna. Guyyaa pirezidaantiin Ameerikaa haarawni aangoo fudhachuu fi sirni simannaa isaa gaggeeffamu yookaan ammoo kabajamu Jaanuwaarii 20 yookaan amma 20 bara 2021tti olla dhaabbanni jedhamu ka dippiloomaasii fi advokeesii Oromoo irratti hojjetu dhaabbanni seenaa jimjimoo hojjetu guyyaa sunitti magaalaa Washington DC'ttu qopheeffatee dhagama. Qophii guyyaa suni pirezidaantii Ameerikaa ayyaana simannaa isaatii fi gaggeeffamu irrattis ollaan sagantaa qopheeffata. Sagantaan ollaa kunini waan aadaa Oromoo calaqqisaatii fi akkasumas Itoophiyaa keessattuu kan ammaan tana gaggeeffamaa jira. Molqamiinsa fi sarbamiinsa mirgoota ilmaan namaa irrattu gaggeeffamaa jiru ka saaxiluu tahaa jedhamee yaadamee jira. Guyyaa eebbaa yookaan ammoo guyyaa ayyaana simannaa pirezidaantii Ameerikaa haarawaa Joo Baayiden kana Oromoon achittuu argame warra Demokiraatota ka pirezidaantii Ameerikaa haarawaa simachuu fi dhufanii yookaan ammoo pirezidaantii haarawaa muudamuu isaanii gammachuu itti ibsatanii dhufanii dhimma Oromoo irratti hubannoo akka uumamuu fi ka barbaadame guyyaa muudama pirezidaantii Ameerikaa kan namni Ameerikaa naannoo adda addaa irra akka argamuttu eegama. Guyyaa sun irrattu argame warri Oromoo guyyaa muudama Joo Baayiden sun gammachuu isaanii ibsachuu barbaadanii keessattuu haala mirgoota ilmaan namaa ka Itoophiyaa keessatti deemu hidhaa hayyoota Oromoo kamanidhaa jiranii fi filannoo Itoophiyaatii fi waraana naannoo Tigraahii wajjin gaggeeffame irrattu warri hiriira bayuu yookaan ammoo deeggartoonni Joo Baayiden kun akka hubatanii ka barbaadamu. Guyyaan sunni guyyaa xiyyeeffannaan miidiyaa addunyaa Ameerikaa irrattu deebi'u waan ta'eef guyyaa sun warri Oromoo wayaa isaanii ka aadaa ka Oromoo yookaan ammoo tisheertii waan kan agarsiisu uffatanii yoo achitti bayanii hiree miidiyaan addunyaa dhimma warra argee gabaasuttu jira jedhamee akka yaadamee jiru ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo sagantaa kana odeeffannoo isaa ilaalchisee karaa feesbuukiitiin kan isinii qoonnu waan taateef akkasiin hordofuu dandeettanii warri guyyaa muudama pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden deemuu barbaadan asumaanuu itti qophaa'aa odeeffannoo barbaachisaa argadhaa jechuu feena. Karaa biraatiin asii Ameerikaa keessatti Itoophiyaan itti fufti jedhamee gareen dhaabbate ka Oromoo warri ammaan tana Abiyyi deeggaru har'a jechuun karaa miidiyaa hawaasummaatiin yookaan ammoo karaa marsariitiin walgahii akka isaan godhatanii dhagani. Gareen kunini Itoophiyaan itti fufti yookaan ammoo afaan Amaaranyaatiin Itoophiyaa tiqaxxilaalech afaan Ingilishtiin Itoophiyaa shall continue warri jedhamu kunini akka odeessanii dabballoota Bilsiginnaa agarsiisutti maqaa tokkoo fi sabboontota Oromoo kan dhimma Oromoo hin taane Itoophiyaan jiraachuu yaaddeessetti yeroo ammaan tana haala Itoophiyaan Abiy Ahmed itti fuftu irratti wal mari'achuu fi karaa Skype'itiin
magaalaalee Ameerikaa adda addaa keessa fi akkasumas sadarkaa addunyaa bal'oo keessaa Disember yookaan ammoo muddee 20 bara 2010 takka sa'aatii Washington DC sa'aatii takka yookaan ammoo sa'aatii Minnesota sa'aatii 12tti wal arguu fi wal mari'achuu fi karoorfatame ta'uutu dubbatamee jira. Warri Itoophiyaan itti fufti jedhamu kun akka dhaaba miti mootummaattu garmaahuun isaanillee gabaafamee jira. Warri Itoophiyaan itti fufti jedhamanii ka Bilsiginnaa fi izeemaa wajjin walitti dhufeenya qabanii jedhamanii gariin isaanii aktivistoota warri durii turee fi ammaan tan ammoo dayaaspooraa keessatti ergamsa Abiyyi ka uummata basaasuutii fi odeeffannoo kijibaa facaasuu irratti bobba'an jechuudhaan hawaasi Oromoo ka biyya alaa jiru quuqaa fi akkasumas dhibdee isaa ibsachaa jira. Gariin Itoophiyaan itti fufti jedhamu kun karaa dippiloomaasiitiin Abiyyi duuba jirra jechuudhaan odeeffannoo kijibaatii fi odeeffannoo bu'uuraa hin qabne dippiloomaatota mootummaa Ameerikaatii fi dippiloomaatota addunyaatii fi odeeffannoo akka isaan faffacaasaa jiranii kadhagame jira. Odeeffannoo kana warri qopheesse sagantaan Itoophiyaan itti fufti jedhame qophaa'u kana odeeffannoon walgahii isaanii irratti hirmaachuu danda'an nama cufaafuu bilisaanii waan gadhiifamee fi uummatii Oromoo biyya alaa jiru walgahii kan irratti argame kaayoo Itoophiyaan itti fufti yookaan ammoo Itoophiyaatti qaxxilaallachi jedhu ka Daani'eel Kibrat Biraanuu Naggaatii fi Abiy Ahmed kana dura dhaabbachuun akka barbaachisaa ta'utti dubbatamaa jira. Wayita Oromoon diigamaa jirtutti hayyoonni Oromoo mana hidhaa jiranitti walgahiin maqaa Itoophiyaan itti fufti jedhamu geggeessu uummata Oromoo arrabsuu fi qabsoo Oromoo xiqqeessuudha. Ammaan tan Oromoo ka yaaddessaa jiru. Oromiyaa itti fufsanii sabboonummaa Oromoo cimsu malee Itoophiyaa Minilik Itoophiyaa Abiy Ahmed Oromiyaa yookaan ammoo uummata Oromoo irratti faarsuun akka hin barbaachisne ka dubbatamaa jiru. Sagantaa Itoophiyaatti qaxxilaallachi kana ka walitti qabaa fi hooggananii ambaasaadara Itoophiyaa ka Washington DC obbo Fitsum Aragga akka tahe ka dubbatamaa jiru. Bilsiginnoonni Itoophiyaatii fi bilsiginnoonni Oromiyaa bifa adda addaatiin walgahii Itoophiyaatti qaxxilaallachi ka propoogaandaa fi basaasa Abiyyi biyya alattu warri bitame hojjetu kan irrattu akka hirmaatan dhagahame jira. Oromoonni biyya alaa jirtanii walgahii kana dura dhaabbachuun saaxiluun sagantaa kan harka facaasuun barbaachisaa akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Bakki warri Itoophiyaatti qaxxilaallachi jedhu ka Oromoo ofiin jedhu kun itti gurmaa'e keessa tokkini as Minnesota ta'uutti dubbatamaa jira. Minnesota keessatti warri kanaan dura maqaa Oromootiin socho'anii ka aktivistoota Oromoo wajjin walitti hidhatanii waan Itoophiyaatti qaxxilaallachi ka jedhu duula Abiy Ahmed ka burjaajessaatii fi basaasaa kana keessattuu bobba'anii jiraachuun warra dhagahame jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo iccitii hariiroo Bilsiginnaatii fi izeemallee ka qopheeffanne isin biraan gahuu deemna. Amma odeeffannoo gaggabaabduu jirtu ka biyya Itoophiyaatii fi Oromiyaa isin biraan gahuu barbaanna. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Lidataa gandaa Masajida Silxee jedhamu keessatti boombiin dhoohee jedhame. Boombiin dhoohee kun ijoollee karaa irratti galtu nama sadillee ijjeesee jira jedhame jira. Qaamii boombii kana darbate yookaan ammoo qaamii boombii kana dhoose hagamma akka hin beekamnee fi poolisiin akka qorachaa jiru ka dubbatame. Naannoon kun naannoo misoomaa fi barbaadamaa jedhame. Jiraattonni magaalaa kana akka gadhiisanii godhame jechuudhaan miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasanii jiranii. Ajjeecha yookaan ammoo du'a ijoollee karaa gubbaattuu galtu sadii kana ka gadditti dhagahame kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ibsachuu miidiyaan Itoophiyaa gabaasee jira. Finfinnee yeroo adda addaa keessatti boombiitu dhoohee yookaan ammoo meeshattuu argame jechuudhaan miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasaa turani. Haa ta'uuti malee yeroo hedduu qaama waan kan dhoose qoratame yoo murtiif dhiyaatu hin argamu. Mootummaan waan akkasii kan yoo ni dhalatu yeroo hundaayyuu qaama abaawoo shanee yookaan ammoo juntaa wayyaane jechuudhaan himata maqaa balleessii waliigala dhiyeessuun isaa ka baratamedha.
Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo naannoo Tigraay keessatti waraanii hammaachaa akka jiru kaadhagamee jiru. Mootummaan Abiy Ahmed injifannoo argadhee jira jedhullee magaalota Tigraay qarqaraa fi akkasumas baadiyyaa Tigraay keessatti waraanii guddaatu gaggeeffamaa jira. Waraanii warri naannoo Tigraay wahati gaggeessu kunin daangalee Eertiraatii fi akkasumas gara kibbaatiin gara naannoo Amaaralleetti yeroo ammaan tana dhagayamaa akka jiru kagabafamaa jiru. Warri wayyaaniin yookaan ammoo heewwahaati injifannoolee gurguddoo argachaa jirra jechuudhani akkasittuu gabaasaa jiranii mootummaan Itoophiyaa waraana kana guutumaa guutuu xumure gandoota naannoo Tigraay hundayyuu to'adhee jira jechuudhani dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo biyyoonni gaafa Afrikaa dhaabbanni biyyoota gaafa Afrikaa walitti fiduu IGAD ka jedhamu walgahii Jabuutii keessattuu gaggeeffataa jira. IGAD dhaaba biyyoota 8 ka gaafa Afrikaa walitti fiduu taatu hooggantoonni biyyoota kana cufayyuu yeroo ammaan tana magaalaa guddittii Jabuutii keessatti wal arganii akka mari'achaa jiranii ka dubbatame. Dhimma Itoophiyaa waraana naannoo Tigraay keessatti godhame irrattu Abiy Ahmed gabaasa yookaan ammoo riippoortii akka dhiyeesse fi kadhagame. Ajandaanii walgahii IGAD kunini waraana naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru tahuu isaa muummichi ministeera Suudaanii Abdallah Hamdooki dubbachuun isaa dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo dhimma kanattuu dhimmi biralleen kamarii fi dhiyaate hariiroon Suudaaniitii fi hariiroon Itoophiyaa kadaangaa irrattu mariin akka gaggeeffamee jirutu dubbatamee jira. Mootummaan Abiy Ahmed mootummaa Suudaanii wajjin daangaan Itoophiyaatii fi Suudaanii wiixata dhufu irraa kaasee kibxata dhiifamna godha. Boroolee iftaan jechuudha. Kibxata dhufu irraa kaasee mariin daangaa Suudaaniitii fi Itoophiyaa addaan baasuu yookaan ammoo daangaa daangessuu akka jalqabu ka dubbatame. Mariin daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii kunini sila akka yaadametti ji'a dhufu keessattuu jalqaba haa ta'uti malee waraanni daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa irrattu waan dhalatee fi dubbiin kunini walgahii IGAD irrattu Abiy Ahmediitii fi Abdallah Hamdook eegii wal mari'ataniin dubattu akka karoorii kunini yaadii haaraawni kun dhalate Jean-François PS ka gabaase. AFP ni gabaasa isaa kan keessanii daangaan Itoophiyaatii fi Suudaanii bara 19 duwwaa lamirra Ingilizaa fi Minilikii jidduuttu taate achiin dubattu bara Haile Sillaasee Suudaanii bara bilisummaa argatte bara 1956 daangaan sun itti fufee jira jechuudhani gabaasa jira. Itoophiyaa fi Suudaanii daangaa kiiloomeetirii 1,600 ol akka qabani Associated Press ka gabaase. Associated Pressis gabaasa isaa kabiraatiin ammoo daangaa kan gubbaa lafa jiranii lafa qonnaa badhaatu Alfaashiqaa jedhamu mootummaan Suudaanii qabachuu isaa gabaasee jira. Deutsche Welle qophiin afaan Arabaa ammoo gabaasa bal'aa dhiyeessan mootummaan Suudaanii Alfaashiqaa alattu lafa daangaa Itoophiyaa gubbaa jirtu lafa qabiyyee waraana murteessaa jedhamu lama qabadhee jira jechuudhaan ibsaa kennee jira. Mootummaan Suudaan yeroo ammaan tana waraana isaa dabalatanii gara daangaatti bobbaasaa akka jiru kaadhagamee jiru. Meeshaalee waraanaa gurguddaanis gara daangaa Itoophiyaa irratti dhufa akka inni jiruu fi lafa kanaan durattu warri Amaaraa irra qotatu ka Suudaan Alfaashiqaa ala ka jirtu lama to'annoo jala oolfadhee jira jechuudhaan dubbatame jira. Oduun maddeen naannoo Amaaraa irraa dhuftu Suudaanii karaa afuriin daangaa Itoophiyaa cabsite seenti jettee ka himatte kaleessin biraan gahuu dandeenya. Wanti miidiyaan Habashaa daangaa Itoophiyaa jettee himatamtu lafti gari lafa Suudaan birmadummaa kiyya deeffadhe jettu ta'uu akka danda'u kalee gabaasne jirra. Gabaasii Deutsche Welle ka mootummaa Suudaan waabeeffate kunin lafti Suudaan deeffatte magaalii yookaan ammoo daangalee lamaan kunin lafa birmadummaa Suudaan jedhee mootummaan Suudaan amanu akka ta'e ka dubbatamee jiru. Kunin kanumaan odoo jiru dubbi himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Diinaa Muftii Addis Zaman gaazexaa jedhamu wajjidhaan marii godheeni daangaa Suudaan irratti rakkoon dhalattee wal hubannoo dhabuu irra kan dhalatte jechuudhaan dubbatee jira. Wal hubannoo kana dhalachuu fi sababii guddaan ammoo milishoota Suudaanii ka Itoophiyaa yeroo ammaa kana haala Tigraay keessa jiruun laaftee jirtu jedhee warri yaade jechuudhaan dubbatee jira. Warri kan irrattu ammoo tarkaanfiin fudhatamee jira jechuudhaan dubbatee jira.
Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo mariin Igaadii ka Jibuutitti geggeeffamu dhimma hariiroo Keenyaatii fi Soomaaliyaa irratti wal maratee jira. Keenyaa fi Soomaaliyaan lafa daangaa galaanaatii fi akkasumas horsiisa qurxummiitii fi wantoota adda addaa akka Soomaaliyaa kibbaa irratti wal dhabaa jiranii wal dhabii isaanii guddoon kadhiyoo kana. Soomaaliyaan embaasii yookaan ammoo qoonsilaa dhiifama Keeniyaan qoonsilaa yookaan ammoo embaasii magaalaa Somaalilaandii Hargeysa magaalaa guddittii Somaalilaandii Hargeysa keessattuu banadhaa jettee sagantaa eegii ibsiteen dubattu farmaajoon hariiroo Keenyaa waliin qabu guutumaa guututtu ka addaan kute Somaalilaandii qaama Soomaaliyaa yoo taatu jalqaba bara 1990 irraa kaastee bilisummaa isii kan labsatte yoo taatu hagamma sadarkaa addunyaatti beekamtii hin qabdu hawaasi addunyaa akka qaama Soomaaliyaa laala. Haa ta'uutii malee yeroo adda addaatti Itoophiyaa fi Keeniyaan Somaalilaandii kanaaf dippiloomaasiidhaaf beekamtii kennuuf illee baatan mootummaa kana akka jajjabeessaa jiranii kan dubbatamaa jiran. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan waliigaltee bara 1964 irratti Soomaalii babal'atiinsa warra waliin dhaabuu fi walii galanii akka turan kan dubbatamaa jiru. Pirezidaantiin Soomaaliyaa kan gaafa suni Adan Addee ka jedhamu yoo taate Soomaaliyaan lafa Keenyaa ka daangaa ka uummatii Soomaaliyaa irratti qubatu NFD Northern Frontier District ka jedhamu Soomaaliyaa wajjin walittu deebisuu fi weeraruu fi carraaquutu dubbatama. Yeruma san keessatti bara 1964 lafa Ogaaden ka Itoophiyaa jala jirtu Soomaaleen yookaan ammoo paartiin Soomaaliyaa bulchu liigii dargaggoota Soomaaliyaa jedhamu Soomaalii jalattuu deebisuu fi Itoophiyaa irratti waraana bane. Kanaaf waliigaltii biyyoonni kun lamaan qabanii Jomo Kenyatta fi Haile Sillaaseen babal'atiinsa Soomaalee wajjin dura dhaabbachuu fi ka walii galani. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo biraatiin ammoo walgahiin Igaadii kunin dhimma daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan akkasumas hariiroo Itoophiyaatii fi Keenyaatii fi Soomaaliyaatii fi dhimma jechuun koronaa vaayirasiitii fi awwaannisa gaafa Afrikaa goolaa jiru akka wal mari'atanillee dubbatamee jira. Kunin kanumaan odoo jiru mootummaan Abiy Ahmed walgahii Igaadii irratti injifannoolee gurguddoo argadhe jedhee odeeffannoo gadhiisee jira. Injifannoo kanaafis warra walgahii gubbaattuu hirmaate mootummaan Abiy Ahmed galateeffate jira. Akka mootummaan Abiy Ahmed jedhutti injifannoo warri argate warri Igaadii ka waliigaltee fi magaalaa Jibuutii keessatti waliigalanii tarkaanfii seera kabachiisuu Itoophiyaan Tigraay irratti fudhachaa jirtu hubachuu isaanii ibsanii tarkaanfii kanallee ka deeggaranii tahuu isaanii addeessan jechuudhaan mootummaan Abiy Ahmed ejjannoo mootummaa Itoophiyaa waan warri hubatee fi galateeffate jechuudhaan miidiyaan Itoophiyaa gabaasaa jirani. Haa ta'uutii malee odeeffannoon Agence France fi akkasumas Associated Press magaalaa Jibuutii irraa erganii akka jettutti odeeffannoon Abiy Ahmed kunin dhara akka taate ka dubbachaa jirtu. Inumaayyuu warri Igaadii ka achittuu wal arganii sababii isaa wal arganii fi waraanni naannoo Tigraayittuu geggeeffamaa jiru. Akka malee yaaddessaa fi naannoo gaafa Afrikaa kabalaa keessa buusuu fi gaagaamiinsa namoomaa guddaa dhaqqabse waan jiruu fi waraanii kunin karaa nagayaatiin daddaffiin akka furachuu qabu ka Abiy Ahmed yaadachiisan jechuudhaan yeroo ammaan tana Abiy Ahmed biyyoota Igaadii dhagahuu diduudhaan akkasumas waajjira hawaasa addunyaatii fi gurra cufachuudhaan waraana naannoo Tigraay irratti inni bane kana hawaasi addunyaa akka hin jaalatine ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hundaayyuu uummatii Itoophiyaa odeeffannoo irra ala jira jechuudhaan waan kijibaa walitti qabee uummata isa karaa miidiyaa isaatiin akka dhiyeessu ka beekamedha. Mootummaan Itoophiyaa Afrikaa keessatti mootummoota argamanii ka pireesii ukkaamsuu fi ka karaa miidiyaatiin kijibaa facaasuu keessa adda durummaadhaan argama jechuudhaan maddeen biyya lixaa adda addaa gabaasaa jiraachuun isaanii beekame jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwachaa nu hordofaa jirtanii fi guddoo isin galateeffachuu barbaanna. Mata duree odeeffannoo gurguddoo Itoophiyaa gaafa Afrikaa ka isin biraan genne kakkanuma
Amma immoo odeeffannoo jechuun jabduu yookaan immoo odeeffannoo guddaa sa'aatii kanaaf jennee qabannee isin biraan gahuu fi deemnu odoo isinitti himne dubatti odeeffannoo kaleellee isinitti hime odeeffannoo gaggabaabduu takkuma lama gurra isin buusa. Magaalaa Bahar Daarii magaalaa guddittii naannoo Amaaraa keessatti kan argamu siidaan yaadannoo wareegamtoota Amaaraa የአማራ ሰማዕታት መታሰቢያ ሐውልት kufee jira. Siidaan kun ka buqqa'ee fi sammuu uummata Amaaraa hin ibsu ilaalcha tiinegii ka Amaaraa dadhabsu agarsiisa jechuudhaan warri abini eegii falmaa turaniin dubattu akka kahuu ka dubbatame jiru. Siidaan kun maanguddoo tokko ka fuula lafattuu gaddeeffatee ka qawwee afaan gaddeebisee maanguddoo kophee hin qabne ka mataa isaa irra jechuun sabalisii yookaan ammoo guggeen jiru tokko ka agarsiisu ta'uun dubbatame jira. Siidaan kun hiikan isaa maanguddoon dhaabbate kun abbaa Amaaraa ka ajjeechaa qayyi shibbirii yookaan ammoo goolii diimatiin gaddee ta'uutti agarsiisuu fi qawween gaddeebi'e kun ammoo ajjeechaa qawwee kana ka agarsiisu sabalisii mata maanguddoo kana gubbaa jiru mallattoo nagayaa ka agarsiisu jedhamee jira. Kophee malee ka dhaabbate kun ammoo qotee bulaa Amaaraa yookaan ammoo nama Amaaraa tokko Gabriyyee ka ibsu jedhameeti ka yaadame. Haa ta'uuti malee warri Amaaraa yeroo kanattu hiikan isaan kennamee fi maanguddoon kun maanguddoo Amaaraa bakka bu'u. Amaaraa jechuun qalbiin isaatii fi haamilee isaa akka caphuu juntaan wayyaanee barbaadame jira. Amaaraan hafuura, Amaaraan hin caphu, Amaaraan cabsame bakka caberra dammaqee kahee jira jechuudhaani suuraan mataa gaccabsuun Amaaraa caphuu agarsiisa. Amaaraan waan hin cabnee fi hin barbaannu akka jedhamee ka dubbatame. Qawween mallattoo nagayaa afaan gaddeebite sunis nafxanyaa Itoophiyaa hundeessee galata dhoowwachuudhaan nafxanyaa akka waan yakka waan hamaa godhanii uummata Amaaraa siyaasa isa akka saarsuu fi duula nafxanyummaa irratti godhamee dhokaataa warri Hiwwaatii yookaan ammoo juntaan sigibgibiin naannoo Tigraay bulchaa ture ka bi'aaden dhaabe qabu jechuudhaan gabaafamee jira. Yeroo ammaan tanattu Amaarummaa ka ibsu nama Amaaraa ka jechuun qawweetu amanu nama Amaaraa jabaa dargaggeessa cimaa ta'uu qaba malee Amaaraa kophee hin qabne maanguddoo dullacha gos kana kaahuun gaddisiisa jechuudhaan falmaa turani. Bu'uurumaa suniin siidaan suniin magaalaa Bahar Daarii keessa buqqa'ee akka jiru ka dhagahamee jiru warri Amaaraa paartileen isaanii gammachuu ibsachaa jirani. Suuraan kun ka buqqa'ee siidaaleen Oromiyaa keessa jiranii ka biraa ka akka aanolee faalleen akka buqqa'uu fi fakkeenyi ta'a jechuudhaan warri siyaasaa Amaaraa garii haasawaa jiranii warri waan hin jaalanne buqqisanii Oromoon ammoo siidaa aanolee ka jaalatu maaliif akka buqqisuu fi hin beekamu. Oromoon siidaan inni buqqisuu barbaadu siidaa Minilikii ka magaalaa Finfinnee keessa jiruu fi siidaalee Abiy Ahmed dhaabe ka Minilik ka Masaraa keessa jiruu fi ka waajjira Gamtaa Afrikaa keessa jiruu fa'a akka taate ka dubbatamu. Amaarii siidaa ofii jaalate yookaan ammoo hin jaalanne siidaa ofii hin jaalanne buqqisuu fi mirgi qaba. Siidaa Mokonnin Guddisaa ka magaalaa Harar keessa Oromoon buqqise yookaan ammoo diigesuun maaliif buqqawaa jedhanii ammallee falmuu akka hin dhiisini ka dubbatamaa ture. Siidaan Bahar Daarii keessatti kalee buqqa'ee kun siidaalee jechuun bara Hiwwaatii yookaan ammoo olaantummaan Ihaadigii ture jaaraman keessa adda durummaadhaan akka ka'u ka dubbatamu. Siidaan Samaahitaatii jedhamu ka yaadannoo wareegamtoota Tigraay magaalaa Maqalee qarqaratti yoo dhaabate yoo taate siidaan wareegamtoota Oromoo magaalaa Adaamaa birattuu akka dhaabbate ka beekamu ka Amaaraa kunin magaalaa guddittii Amaaraa Bahar Daarii birattuu akka dhaabbate ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana siyaasa naannoo Amaaraa keessatti faana Mallaseen dhiise hunda balleessaa akka jiranii akaadaamii Mallas hunda maqaa akka jijjiirame ka dhagamaa jiru. Dirree xayyaaraa magaalaa Bahar Daarillee maqaan akka jijjiirame dirree xayyaaraa Dajjazmaach Balaay Zallaqee jechuudhaan akka moggaafame ka dhagahamaa jiru. Balaay Zallaqee Oromoodhaa jedhamuun isaa eegi dhagahameen duubatti warra Habashoota siidaa kan dhaabe birattuu shakkiin uumama jiraachuullee dhagahamee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo gurbaan afaan Oromoo dubbachuu hin beekne ka sirba Hacaaluu Hundeessaa jechi tokko hin wallaalu jedhee
geerarsa isaa geeraree sirbisa hundaayyuu hin beekaa Hacaaluun artistoota Itoophiyaa keessaa akka malee naman jaaladhu jedhee dubbate miidiyaa hawaasummaa irrattu suuraan isaa akka malee naannawa akka jiru kadhagame jiru. Gurbaan kunni afaan Oromoo jecha takka hin beeku sirba Hacaaluu garuu guututti qomaan qabatee akkuma Hacaaluttu akka sirbu suuraan miidiyaa hawaasummaa gubbaatti naannawaa jiru. Viidiyoon jechuun kijin naannawaa jiru ka mul'isu. Dhukkubni koronaa vaayirasii sadarkaa addunyaattu akka hamaa babal'achaa jira jechuudhaan gabaafamee jira. Dhukkubni koronaa vaayirasii kunin sanyiin koronaa vaayirasii kanirra adda tahee biyya Ingiliza keessatti mul'ate eegi jedhameen boodattuu mootummaan Ingilizaa to'annoo isaa ka magaalaa gudditti Ingilizaa Londonii jabeessuu isalleen gabaafamee jira. Dhukkubni koronaa vaayirasii kun yeroo ammaan tana Ameerikaa keessa bifa hamaadhaan akka faca'aa jiru kadhagamaa jiru. Keessattuu yeroo ammaan tana koronaa vaayirasiin ayyaana Kirismaasitii fi ayyaana waggaa kanattuu sababa tolfatee faffaca'uu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Biyyoonni Awurooppaa hedduun dhukkubni koronaa vaayirasii sanyiin haarawaa biyya Ingiliza keessattuu dhalatee jedhama. Eegi dhagameen dubattu balalii xayyaaraa gara magaalaa Ingilizattuu geggeeffamuu ugguruu isaanii ibsanii jiran. Karaa biraatiin ammoo gaafa Afrikaa keessatti gaaga'amiinsa siyaasaa duuba jirti jedhamtee biyyittii shakkamtu Imaaraatiin Arabaa diroonota yookaan ammoo xayyaara namni hin balaliisne Asabii irra qabduudhaan naannoo Tigraay keessatti haleellaa raawwachuu odeeffannoon agarsiisuu argamee jira jedhamee dubbatamee jira. Biyyi Imaaraatii Arabaa gargaaramee bittaa meeshaa waraanaa biiliyoonii 23 kan mootummaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyya isaa wajjin raawwachuu fi karoorfatee senetiin Ameerikaa harkatti kuffisuun gabaafamee jira. Miseensonni senetii Ameerikaa waraana naannoo Tigraay keessatti geggeeffamaa jiru akka yaaddessee dubbachuudhaan mootummaa Ameerikaatii fi yookaan ministeera haajaa alaa Ameerikaatii fi xiyyeeffannaa kennamee waraanni kun akka dhaabbatuu fi gargaarsi namooma haal duree tokko malee akka uummataan bayu gaafachuun isaanii dhagahamee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo tokko lama ka Oromoo isin biraan genne achiin dubattu gara mata duree keenya guddaa har'attu dabru deemna. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo yeroo ammaan tana haalli isaanii keessa jiranii akka malee yaaddessaa akka ta'e ka dubbatamaa jiran. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo ka godina Jimma namni 60 oli ka magaalaa kanattuu hidhame yeroo ammaan tana dhaddachi waliigalaa mani murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddachi Jimmaattuu dhiyaatanii jira jedhamuudhaan odeeffannoon miidiyaa hawaasummaa irratti naannawaa jira. Warri jechuun achirrattuu dhiyaatanii kunni keeyyata seera yakkaa Itoophiyaa keeyyata 240 fi keeyyata 690 fi keeyyata 464 fi keeyyata 669dhaan akka himatamanii keeyyanni kun jechuun kan murtii du'aatiin nama adabsiisu uummata mootummaa irratti kakaasu mootummaa diiguu sabaa fi sablammii walitti buusu yookaan biyya gara hokkaraa jeequmsatti oofuu akka tahe ka dubbatamee jiru. Hidhamtoonni ammaan tana hidhaatti dhiyaatanii 60 godina Jimmaa kunini haga ammaan tana ragaan irratti hin dhiyaanne mirgi wabii warra akka hin kabajamnee fi ka dubbatamaa jiru. Duulli Tiwiiterii kan mootummaa Abiy Ahmedii filannoo kijibaa inni qopheeffate saaxiluu fi kan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka gadhiifamanii barbaadu kalee geggeeffamee ture. Duulli kunin wayita geggeeffamaa turetti mootummaan Abiy Ahmedii duula hidhamtoota siyaasaa hidhuu babal'isee jechuudhaan himanni dhiyaachaa jira. Abiy Ahmedii yeroo ammaan tana warra jechuun Oromoo ka filannoo dhufu keessatti dorgomuu danda'anii godinaalee Oromoo keessaa hedduu akka hidhaa jiru ka dubbatamaa jiru. Keessattuu miseensota ABO'tii fi miseensota KFO warri ta'anii godinaalee Oromiyaa adda addaa keessattuu adamsee hidhaa jira. Warra Bilsiginnaa hin deeggarre jirullee mootummaan kunni
barbaadaa hidhaa akka jiru kadhagahame jiru. Duudii jechuun sooshaal miidiyaa karaa tiwiiteriitiin gaggeeffame kan mootummaa Abiy saaxiluu fi hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifamanii fi filannoo kijibaa Itoophiyaa saaxiluu kun mootummaa Abiy Ahmed keessattuu Bilsiginnaa Oromiyaatiin akka malee akka qeeqame ka dubbatame. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo fagoo fi dhiyoo irraa warri nu hordoftanii hedduu isin galateeffannaa. Tamsaasii keenyaan ka oduulee isin biraan gayuu fi karoorfannee kasaatii kana amma gara oduu isin dhiyeessinaa jennee mata duree guddaa dhumaa fi isiniin eegaa turrettu deemna. Mata dureen kunin dhimmi inni irratti xiyyeeffachuu deemu hariiroo Bilsiginnaatii fi izeemaa ka Itoophiyaa keessa jiruu fi hidhamuu Jawaar Muhammadiitii fi filannoo bara 2021 irratti odeeffannoo keessi beekan nuun gahe isin biraan gayuu deemna. Odeeffannoon kun akka jettutti yeroo ammaan tana bakka Jawaar Muhammad faatii hidhamaa jiranitti Abiy Ahmed biratti warri dhageettii guddaa qabu kan yaada isaa karoorsanii fi nama lama akka tahe ka dubbatamu. Tokkoffaan ammoo namni tokkoffaan Dr. Biraanuu Naggaa yoo ta'u lammaffaan ammoo Daaqon Daani'el Kibrati ta'uudhaan dubbatame jira. Daani'el Kibrati kunis ilaalcha Itoophiyaatii fi akkasumas ilaalcha olaantummaa amantii Ortodoksii ka calaqqisu yoo taate gara qabatama fedhii siyaasatiin namni Abiy Ahmed duuba jiru ka Abiy Ahmed akka malee olii gadi naannessu ka fedhii siyaasaa guddaa qabu akka Dr. Biraanuu Naggaa tahee ibsamaa ka jiru. Biraanuu Naggaa filannoo Itoophiyaa ka ammaan tana dhufuu deemuttu jirtu kan irrattu Abiy Ahmed waliin maan irrattu walii galanii maal irrattu jechuun wal dubbatanii odeeffannoo jettutu jira. Biraanuu Naggaa izeemaa bakka bu'ee ka Abiy Ahmed wajjin jiru yoo taate isa qofaa miti miseensonni izeemaa ka Abiy Ahmed birattu dhageettii guddaa qabanii warri biralleen akka jiru kadhagame. San keessa tokkini Obbo Andargaachoo Tsiggee akka tahe ka dubbatamu. Obbo Andargaachoo Tsiggee gaafa Abiy Ahmed aangootti dhufe nuttu roadmap yookaan ammoo karbaasaa mootummaa kana mootummaa Abiyyiitii fi karoora kennine jechuudhaan sagantaa Abiy Ahmed eessa akka dhufe dubbatee jira. Abiy Ahmediitii fi Eertiraallee walitti araarsuu fi nuttu jechuun yaada araaraa dhiyeessi jechuudhaan araara Eertiraa fi Itoophiyaa wajjin gaggeeffamellee krediitii fudhatee jira. Kunini akkasumaan odoo jiru Biraanuu Naggaas Abiyyi wajjin hariiroo cima akka inni qabu ka beekamaa jiru. Biraanuu Naggaa masaraa biyyaa keessa hin bahu Abiyyi wajjin oolaa siyaasaa cehumsaatii fi akkasumas haala aangoo ittiin qaban Itoophiyaa ittiin bocanii jijjiiruu danda'an irrattu gorsa isaa akka ture ka dubbatamaa jiru. Hariiroo warri kun lamaan waliin qaburraa kan kahe yeroo takkatti jechuun eegdota Abiyyi Riippaabilikaan gaardii hunda yaaddonu akka seente ka dubbatamaa ture. Abiy Ahmed nama dhuunfaa wajjin hariiroo cimaa qabaachuun galgala irbaata fi yookaan ammoo bashannanaa fi Biraanuu Naggaa wajjin akkasittu ta'uun isaa jechuun nagaa isaatiif iyyuu gaarii miti jedhamee yeroo tokkotti gorfamee jira. Yeroon sunini yeroo Abiy Ahmed hayyoota Oromootii fi akkasumas abbootii gadaa Oromootiin wal arguu didee ta'uu isaatti himamee jira. Amma karoorii filannoo Itoophiyaa yeroo ammaan tanatti godhuu kunini ka dhufe izeemaa irraa akka tahe ka dubbatamaa jiru. Izeemaan yeroo ammaan tanattu Abiy filannoo godhuu akka inni qabu ka dubbatee ka inni amansiise jechuudhaan dubbatame jira. Izeemaa fi Abiy Ahmed mootummaa itti aanullee biyya Itoophiyaa wajjin bulchuu fi karoora akka qaban ka dubbatamaa jiru. Izeemaan wantoota inni barbaadu tarreessee lafa kaahee jira. Abiy Ahmedis wantoota izeemaa irraa barbaadu himamee jira. Izeemaan Abiy Ahmed karaa yaadatiin karaa ololaa fi miidiyaa yookaan ammoo propagandaatii fi akkasumas karaa dippiloomaasiitiin
Bilsiginnaa Abiy Ahmedii ka gargaaru yoo taatu Abiy Ahmedii karaa maallaqaatii fi akkasumas karaa bulchiinsaatiin izeemaa akka gargaaru ka dubbatamaa jiru. Filannoo ammaan tan dhuftu durattu waliigalteen izeemaa fi Bilsiginnaa jidduutti dhaqqabuullee yoo baate filannoon dubatti haala wajjin ta'anii biyya bulchuu danda'amu irrattu ammallee mariinuu akka gaggeeffamaa turtee fi gaggeeffamaa jirtu ka dubbatamaa jiru. Izeemaa fi Bilsiginnaani walgahii godhatanii mootummaa wajjin ta'uu fi kanaan dura paartii lamaan walitti fidanii tokko ta'uu fi karoorfatanii turanii haa ta'uutii malee Jawaar Mohammadiitii fi aktivistoonni Oromoo faatii eegii falmaniin dubatti falmiin sunini mariin sunni addaan akka dhaabbatu godhamee mariin sun jechuun dhoksaadhaan karaa ta'edhaan yookaan ammoo karaa undergroundiitiin akka itti fufu ka godhame. Haala marii ammaan tanaa keessatti izeemanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee filannoon dubatti guututtu akka mo'achuu deemuu wanti himamaa jiru. Bilsiginnaani izeemanii Finfinnee bulchaa nuun jettanii nurratti dorgomuu hin qabdanii yaada jedhutu kayaa jira. Bifuma kanaan Bilsiginnaani izeemaa wajjin tahee dhimma jechuun filannoo dhufu irrattu izeemanii karoorii isaa yookaan ammoo kaayoon isaa bakkaan bahu irrattu wal mari'atamaa ture. Gaaffiin Oromoo ka abbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee irratti jettuu fi gaaffiin maaster pilaanii kunini akka hin kaane izeeman akka inni barbaadu ka dubbatamaa jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Taakkala Uumaas saamicha lafaa godhe jechuudhaan izeeman akka inni ari'amuu Abiy Ahmedii amansiisuu isattu dubbatamaa ture. Ammaan tanattu izeemanii Finfinnee irratti mo'achuu fi akka isa gargaaru wantoota inni gaafate keessa Abiy Ahmedii adda durummaadhaan waa lama godhee fi akka inni jiru maddii kunini ka dubbachaa jiru. Ka jalqaba gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irrattu jedhu akka Abiy Ahmedii hojiirra hin oolchine. Gaaffii jechuun heera Itoophiyaa keessatti tuqame keeyyataa 49 muraa 5 jalattu ibsame. Gaaffii Oromiyaan bu'aa addaa Finfinnee irraa qabdi jedhu mootummaan Abiy Ahmedii ammattee akka deebisuu hin qabne izeemaa fi Bilsiginnaan Oromiyaa akka walii galanii ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo izeemaa Finfinnee keessatti dorgommiidhaan ka rakkisuu danda'u Iskindir Naggaa paartiin isaa baaldaraasii filannoo dhufu keessatti akka izeemanii dorgomuu hin dandeenye akka godhamu ka dubbatame. Suniif ammoo Iskindir Naggaatii fi deeggartoonni baaldaraasii gurguddoon hidhamuu akka inni qabu yaada ka dhiyeesse. Obbo Birhaanuu Neggaa akka taate ka dubbatame jiru. Dr. Birhaanuu Neggaa yaadii jechuun baaldaraasiin hidhame kunini dorgommii Finfinnee keessatti godhamuuni izeema mo'achuu waan danda'uu fi izeemaan Finfinnee irrattuu mo'atame jennaani akka dhaaba siyaasattu faayidaan inni qabu bu'aan inni qabu guutumaa guututti hojii al tahuu danda'a yaada jedhutu jira. Izeemanii Finfinnee ala deeggarsiisa akka malee xiqqaadha. Ammaan tana Oromiyaa godinaalee hundaa keessattu izeeman akka dorgomuu fi magaalota keessatti akka mo'atu karoora akka qabu. Uummattoota kibbaa keessalleetti izeemanii babal'achaa akka jiru kadhagame jiru. Gara naannoo Somaaliitii fi naannoo Tigraayitii fi akkasumas naannoo Amaaraa deemuu fi ammoo izeeman akka malee sodaa keessa akka jiru kadhagame jiru. Bilsiginnaa Oromiyaatiin walqixxee sodaanii uummata Amaaraa izeemaa irra dhufaa jechuudhaan warri abin izeemaa dura dhaabbatanii akka izeemaa falmaa jiranii ka dubbatamaa jiru. Keessattuu izeemanii yeroo magaalaa Bahar Daarii dhufettu izeemaan walgahiisaa dargaggoon Amaaraa ka qawwee kalaashii fannifattee surrii uffachuu ana Amaaraa nafxanyaattu si barsiisee jettee Birhaanuu Neggaa arrabsite ka abinii fi Bilsiginnaan Amaaraa qopheesse hiriira bahuu isaanii gabaafamee ture. Yeroo sanittu qabeenyi Guraagee kan naannoo Amaaraa keessa jirulleen mancaa'ee barbadaa'ee akka ture ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana warri izeema gara Amaaraa deemuu baay'ee sodaata. Abinis sodaatanii Bilsiginnaa Amaaraa sodaatanii Oromiyaa godinaalee Oromiyaa hundaa keessattu izeeman waajjira akka banatee ka dubbatamaa jiru. Izeemanii duulisaa ka ammaan tanaatiin obbo Iskindir Naggaa akka inni gadhiifamu akka inni hin barbaanne ka dubbatamaa ture. Izeemanii Hidhaa Jawaar Mohammadi faallee keessaa harka guddaa akka inni qabu ka dubbatamaa ture. Warra Itoophiyaa diigaa yookaan ammoo Itoophiyaa
bittinneessaa warra gaafii sabaatiin deema warra ilaalcha farra Itoophiyaa qaba jechuudhani Jawaar Mohammad Faatii akka hidhaman Jawaar Mohammad Faatii akka manidhaa seenanii izeemanii Abiy Ahmed yeroo hedduu dhimma kan irrattu Abiy Ahmed akka tarkaanfii fudhatu akkuma miidiyaan warra Itiyoo 360 fi isaatii godhaa ture sani izeemanii akka Jawaar Mohammad Faatii hidhaman Baqqalee Garbaa Faatii Hamza Booranaaf Shamsaddiin Xahaa Faatii akka hidhamanii akka miseensota kafaa'otii fi ABO irratti tarkaanfiin fudhatamu izeemanii yeroo hedduu Abiyyi bira deemee kan amansiisuu fi akka barbaade kan dubbatamaa jiru. Hidhaa Jawaar Mohammad inni hidhame kallattiin itti gaafatamaan izeemaa fi Bilsiginnaadha jecha dubbatamaa jiran. Bilsiginnaa fi izeemanii waliigaltii qabaniin Jawaar Mohammad dhimmi warra filannoo duraanii gadhiifamuu hin qabu. Jawaar Mohammad sodaa guddaa uuma siyaasa Itoophiyaa keessa sabboontota akka Jawaar Mohammadiitii fi miseensota paartii kafaa'otii fi ABO guututti barbadeessu ka jedhamu yaada akka qabanii ka dubbatamaa jiru. Kanaafuu haga izeeman jiru haga jechuun Biraanuu Naggaa muummicha ministeera Abiyyi birattu dhiibbaa guddaa hagas gahuu qabutti hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa jiranii ka akka Jawaar Mohammad Faatii gadhiifamuun rakkoo guddaadha. Jawaar Mohammad yoo gadhiifame gaafin akka gaafin akka jechuun kondominiyeemii koyyee faccee gaafin abbaa biyyummaa Oromiyaa Finfinnee irrattu gaafin faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu keeyyata 49 heera akkasumas gaafin akka sirna nafxanyaa hin deebinee fi sabboonummaa Oromoo dagaagsu to'achuu hin dandayu. Gaafileen kunini mootummaa Itoophiyaa rakkisan jechuudhani gaafin kunini filannoon durattu dhagahamuu hin qabdu. Filannoon duubatti yoo dhagahamte eeginu aangoo mo'annee aangoo irrattu baane wanni inni jijjiiru waan hin jirree fi filannoon duratti warri gaafii kan qabu filannoo irrattu dhiyaachuu akka hin qabne ka dubbatamaa jiru. Izeemanii yeroo ammaan tanatti waraana naannoo Tigraay irrattu geggeeffamaa ture yookaan ammoo waraana naannoo Tigraay irrattu geggeeffamu Abiy Ahmed akka waraana kana banu warra akka malee amansiisaa ture jechuudhaan dubbatame jira. Dhimma kana irrattu izeemaa fi Eertiraan ejjannoo wal fakkaata Hiwwahaati barbadeessuu irrattu akka qabdu ka dubbatamaa jiru. Izeemanii yeroo ammaan tana waraani jechuun Matakkalee keessatti geggeeffamaa jiru deeggaraa hin jiru jechuudhaan warri Amaaraa izeemaa himachaa jira. Izeemaan karaa biraatiin ammoo lafa Amaarii deeffachuu barbaade ka Walqaayit Tsegedeef Raayyallee hin deeggara jechuudhaan warri Abiniitii fi Bilsiginnaa himachaa jiranii. Karaa kanaan izeemaan carraa naannoo Amaaraa keessa deemee socho'u ka filannoo kana akka hin qabne beekee jira. Izeemaan ammoo xiyyeeffannaan isaa Abiy Ahmed waraana naannoo Tigraay irrattu Hiwwahaati balleessuun baneen duubattu gara Oromiyaa irrattu akka inni xiyyeeffachuu qabu ka dubbatamaa jiru. Beefumaa kanaan izeemaan yeroo ammaan tana duula ittaanu ka geggeeffamu keessatti akka jechuun ABO barbadeessuu ka inni barbaadu jechuudhani. Abiy Ahmed kallattii kanaan Oromiyaa irratti duuli bal'aan banamuudhani ABO akka waraanatti osoo hin taane akka paartii filannoo fi dhiyaatu akka yaadattu akka inni baaduu qabu izeemaan yeroo ammaan tana kan irrattu hojjechaa akka inni jiru kadhagamaa jiru. Izeemaan karaa biraatiin Jawaar Mohammadiitii fi akkasumas hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka bayanii hin barbaadanin izeemaan karaa biraatiin ammoo duulii Oromiyaa irrattu banamee akka jechuun daddafee deemuu barbaadanii. Izeemaan Abiy Ahmed duula kana wayitaa godhaa jirutti odoo filannoon dhuftu hin geggeeffamneen duratti yaadi heeraa Itoophiyaa jijjiiruu fi yaadi federeeshinii ammaan tana jijjiiruulleen wal bira hojjetamu akka inni qabu barbaadaa jira jedhamee dubbatamee jira. Bilsiginnaan saffisa kanaan waan kana godhuu akka hin barbaanne ka dubbatamaa jiru. Keessattuu yeroo ammaan tana nu jechuun Itoophiyaa bal'oo bulchuu barbaanna malee Walqaayitii fi Tsegedee qofaa miti ka jechuun dhimma godhannu jechuudhani. Gaafii Amaarii naannoo kan deeffachuu fi qabu izeemaan dura dhaabbachuun Abiy Ahmediif illee gorsaa kana akka kenne isaan jechuudhani.
izeemaa irratti paartiin Amaaraa Bilsiginnaa fi Abinii ilkaan ceennatanii jiranii izeemanii dirree Amaaraa keessaa socho'uu fi hiree waan tokko akka inni hin qabne dubbatamaa jira. Filannoo dhufu irratti izeemaa fi Bilsiginnaan mootummaa wajjin tahuu fi magaalota keessaa Oromiyaattu izeeman ni mo'ata Finfinnees bulchuu deema. Yoo taate dirree dhaawallee Hararillee keessattuu akka izeeman sagalee guddaa argatu karoori izeeman ammaan tan qabaa jiru. Bulchiinsi naannoo Hararii xiqqoo addaadha akka heera warraatiin aangoon bakki lamattuu qoodamti. Aangoon harki walakkaan miseensa paarlaamaa warraa Oromoof ta'ee kaan ammoo Hararii fi ta'aa pirezidaantiin yeroo hundaayyuu nama Hararii ta'uu qaba. Ittaanaa pirezidaantii ammoo nama Oromoo ta'uu qaba. Bakki Hararii sun dorgommiif banaa miti saba Hararii qofatu irrattuu dorgoma. Bakki Oromiyaa ammoo hundaafiyyuu banaa waan taateef naannoo Hararii irralleetti izeeman dorgomuu fi karoora akka qabu ka dubbatamaa jiru. Bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessattis izeeman dorgomee achis filannoo mo'achuu akka danda'u ka gabaafamaa jiru. Finfinnee keessas izeeman dorgomee mo'achuu karoora akka inni qabu ka dubbatamaa jiru. Filannoo kana aangoo ittiin qabachuu fi carraan nu qabnu ammaan tana haga Jawaar Mohammad Faati hidhaa jiranii izeemaa fi carraa guddaattu jira jechuudhaan dubbachaa jiranii. Keessattuu ilaalchi Itoophiyummaa ka Abiy Ahmed dhiyeessaa jiru yaada izeemaa bakkaan gahuu fi gargaara akka inni jiru kadhagamaa jiru. Warri izeemaa waraana naannoo Tigraay keessattuu geggeeffamaa jirulles aktivistoonni warra odeeffannoo gurguddoo akka qabdu kadhagamaa jiru. Aktivistoota odeeffannoo qaban keessa nama akka Naatnaahil Mokkonnen fa nama akka Suyyume Tashoometii fi Abagaaz Magaaz gurbaa jedhamtu yookaan Abagaaz Abbaboona jedhamu ka dhalataa Walloo Tokkofaati warra argamanii izeemanii duula Tigraay irratti geggeeffamaa jiru. Kanaadhaan duula Feesbuukii kama qaballeessa uummata Tigraayitii fi qabsoo Oromollee adda durummaadhaan geggeessaa jiran keessa tokko akka ta'e ka himamaa jiru. Izeemanii yeroo ammaan tana filannoon kun geggeeffamee jennaan filannoo kanaan Abiyyi mo'ate bulchiinsi ittaanu izeematii fi bulchiinsi Bilsiginnaa waliin dhaabbatu heera Itoophiyaa fi sirna federeeshinii ammaan tana diiguu fi carraa gaarii uumaa jechuudhaan dubbatamaa akka jiru ka gabaafamaa jiru. Izeemanii Eertiraa wajjinis hariiroo cimaa akka qabu ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo izeemanii uummata dippiloomaatiik serkilii keessa jiran yookaan uummata biyya alaa wajjin hariiroo cimaa qabna Itoophiyaa gara ikoonomii liberaalittuu geessina jechuudhaan riifoormii Abiyyi jalqabee kana Abiyyi caala bakkaan baasuu akka danda'amu dubbatamee jira. Mootummaa ittaanu ka Itoophiyaa keessattuu warri izeemaa Dr. Biraanuu Naggaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa itti aanu tahee muudamullee akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Izeemanii yeroo ammaan tana gammachuu guddaa akka qabanii ka dubbatamaa jiru. Warri garii ammoo izeemanii waan tayaa jiru kunin waan hin gallee fi ammaan tana Abiy Ahmedittu fayyadamanii uummata Oromoo dhoofsisaa jiranillee Abiy Ahmed abbaa irree waan ta'eef gaafa dhuma deemee warra izeemallee nyaachuu hin oolu jechuudhaan Abiy Ahmed nama hiriyyaa isaa Lammaa Magarsaatii fi Jawaar Mohammadiitii fi warra isaa amanamoo ta'anii hunda isaa galaafatachuudhaan wanti ammaan tana jechuun izeemaa fi Bilsiginnaa kunin hariiroon akka asumaan itti fufuu hin dandeenye dubbatamaa jira. Izeemanii karaa kanaan qormaatii yookaan ammoo fitnaaleen jajjabaanii akka eegachuu danda'u ka dubbatamaa jiru. Keessattuu jechuun izeemanii karoorinni magaalaa Finfinnee bulchuu fi qabu yeroo ammaan tana Abinii Baaldaraasii fi Bilsiginnaa Amaaraat birattu akka malee jibbama akka jiru kadhagama jiru. Warri Bilsiginnaa Amaaraa dhiibbaa izeemaa ka Finfinnee jiru yookaan ammoo dhiibbaa izeemaa ka bulchiinsa Abiyyi bira jiru balleessuu fi karoora akka qabanii ka dubbatamaa jiru. Izeemaa fi Bilsiginnaa Amaaraa jidduu dorgommiitu jira. Dorgommiin kun jechuun Finfinnee to'achuu, Finfinnee qabachuu, siyaasa Itoophiyaa qabachuu irratti ka taa'uutu jiru. Warri OPDO warri gara kaayoo waan takka hin qabne kaayoo saba kaayoo biyya hin qabne dorgommii kanallee harka maratanii taayaa laalaa akka jiranii kadhagamaa jiru.
dorgommiin cimaan tokkini Bilsiginnaa Oromiyaatii fi Bilsiginnaa Amaaraa jidduu odoo hin taane dorgommiin laalamuu qabu Itoophiyaa olaantummaa siyaasaa ammaan tana dhuftu keessatti Bilsiginnaa Amaaraatii fi izeemaa jidduulle dorgommii cimaatu gaggeeffamaa jechuudhaan dubbatamaa jiran. Izeemaa fi Bilsiginnaan ammoo waa takka irrattu walii galan. Itoophiyummaa irratti walii galanii olaantummaa seenaa durii irrattu walii galanii bulchiinsa federeeshinii sabaa fi sablammii fi mirga kennu balleessuu irrattu walii galanii ummata Oromoo cabsuu irrattu walii galanii anattu jechuun aangoo guddaa yookaan ammoo saamichi guddanattu irra saamuu qabaa ka jedhame irratti wal dhaban malee Oromoo cabsuu fi sabaa fi sablammii kolaasuu irratti akka warri walii galu ka dubbatamaa jiru. Haalli siyaasan Itoophiyaa itti deemaa jiru filannoon dhuftu kunini akka malee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatamaa jira. Suuraan aduuban jiru kan irratti wanni suuraan kun agarsiisu yaadee karaa mirgaatiin akkuma agartan Daani'eel Kibrati pirees Itoophiyaa ka harka qabu Biraanuu Naggaa ka Izeemaatii fi Abiy Ahmediitii fi boordii filannootti duuban jira. Warri yeroo ammaan tana boordii filannoo ka kanaan dura miseensa paartii Dr. Biraanuu Naggaa nama ture burtukaan midheeksatiin hoogganamuun ammaan tana aangoo Abiyyi mo'annoo Abiyyi mirkaneessuu fi qophaa'anii jiranii. Karaa biraatiin ammoo hayyoonni Oromoo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammed, Hamza Booranaa fa'aatii karaa bitaatiin argaman dimokiraasii cehumsa Itoophiyaa jijjiiramaa fidanii keessattuu jechuun bakkii warra malu dhabanii warri gara mirgaa masaraa biyyaalessaa keessa jiranii warri ammoo mana hidhaa keessa jiranii warri kunini duula na filadhaattu yoo jiran warri Abiy Ahmed, Dr. Biraanuu Naggaa, Daani'eel Kibrat fa'aatii Jawaar Mohaammed fa'aatii duula jechuun hidhaa irra nu baasa ka Tiwiiteriitti jiranii Itoophiyaa keessatti qabsoon Oromoo gufuun isin qunnamte kana fakkaata waan kana jechuun Oromoon waliin tahee beekee qabsaa'uu akka qabu ka dubbachuun barbaachise. Jawaar Mohaammed wayitaa hidhamee jiruttu hayyoonni Oromoo wayitaa reebamaa dararamaa jiranitti Abiy Ahmed warra jechuun murtiin du'a itti darbe warra goolii uumaa diimaa yookaan goolii diimaa dargii keessatti himataman warri shibbiriin himataman aangaa'ota mootummaa dargii lama ministeera haajaa alaa dargiitii fi akkasumas hoogganaa waraanaa dargii ka dhiiga isaanii sabaa fi sablammii fi dhiqatan yakkamtoota kana mana hidhaa keessa akka bayan murteessee jira. Itoophiyaan Abiy Ahmed dhaabu Itoophiyaa Jawaar Mohaammed itti hidhame Itoophiyaa jechuun Biraanuu Naggaa Jawaar itti hiisisuu fi Itoophiyaa Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa fa'aatii itti hidhame Itoophiyaa warri nafsa gadaayii Qeyi Shibbirii jimlaa carraashii Qeyi Shibbirii Mangistuu Hayilamaariyaam bilisaanii keessa deemu yoo jijjiirame Oromoo butamuu kun hin garsiisne kan caalaa maal akka butamuu jijjiirama Oromoo jijjiirama qeerroo fi qabsoon Oromoo fidde ka agarsiisu wanni jiranitti hin fakkaatu. Waan nu daawwattan hordoftanii fi daawwattoota kennaa hedduu sin galateeffannaa. Tamsaasii kenna akka sa'aatii kana odeeffannoon isin biraan genne oduun gurra bitaa ka gaafa Afrikaa Itoophiyaa fi Oromiyaatii fi akkasumas xiinxalii bal'aa fi odeeffannoon izeemaan hidha Jawaar Mohaammed duuba jiraachuu karooraa filannoo kana Bilsiginnaa wajjin aangoo qoodachuu dorgommii Bilsiginnaa Abinii fi akkasumas izeemaa jidduu jirtu ilaalchisne yaadi dhiyeessine kanuma waan nu daawwattan hordoftanii fi hedduu galatooma guyyaa gaarii isiniif haa ta'u nagaan olaa nagaan bulaa.